diraamaa ayyuu kana ilaalaa diraamichi baay'ee natti tolee jennaan fidee daqiiqaa 3 natti fakkaata garuu YouTube irratti gadhiifamee jira ijoolleetu waraabee TikTok irratti geessee YouTubicha immoo search godhee dhaqee gaafa ilaalu viidiyoo biraatti irra jira qannoo faat irraa hojjeta qannoo namni wallaaltanii jirtanii nan dhabe viidiyoo kana jechuudha TikTok irraa suma argee fidee warroonni argitanii jirtu warroonni hin argine immoo ilaalaa baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbii. Manaan ba'uunaan jetteen turre akkamitti ba'a? Jedheen ture. Sababan si arguun barbaanneef ta'a. Na arguu baachuus mirga keeti. Garuu na sobuu maaliif barbaachisa? Sifan an sin somne. Ati immoo akka fedha keetiitti hiikkachuu dandeessa. Manaa akkan hin baane sitti meera. Sababan manaa ba'uu hin barbaanneef immoo sababan si arguun barbaanneefidha jedhee siif ibseen jira. Kana immoo akka yaada keetti hiikkachuun mirga keeti. Miltoo akka kanatti na maraachuuf deemaa jirta. Akkatti maraachuun ishee akkasitti ni salphata taanaan maraachuu dandeessa. Moo na jibbita? Kana an siif deebisuu waan na barbaachisu natti hin fakkaatu. Ofii keef yoo deebiste baay'ee bareeda. Bakka jedhutti nagattee na biraa sokkita. Hona jibbiti si jibbee jechuun natti. Sifan beeki ati dur karaa gubbaa dhaabbattee afaan odeessuun ceephoo qaanii salphina sitti fakkaata ture. Amma eessaa fuutee addaggummaa ija jabaattee daandii gubbaatti akkan itti dhaabbattee natti taasifnu eessaa argatte ija jabummaa kana? Milkoo an har'allee akkasuma. Garummaa malli keenya jiraa jijjiiramnaan anis akkas ta'e. Iddoo makee duraasiif wayyu? Milkoo amalli koo bakka durii deebi'uu ni danda'a. Qaamni koo garuu tasuma iddoo durii deebi'uu ni danda'a. Anis iddoo ati duraan itti na beektutti iddoo ati itti na yaaddu sanattis siif deebi'uu hin danda'u. Milkoo jaalalli siif haa ganuuma? Waggaa 2 guutuu jaalalaa waliin turreerra. Amma immoo hin barbaadu. Nagaa. Miltoo! Viidiyoo argitanii diraamaan kuni baay'ee namatti tola baay'ee nama hawwata jechuudha wanti ayyuun keessa jirtu sijjammarumayyuu namatti tola jechuudha ani viidiyoo ayyuun hojjettu yookaan immoo ayyuun keessa jirtu ilaaluutu natti tola diraamaa isheen hojjette kun immoo diraamaa barumsa qabudha diraamaa viidiyoo Saayidoo wajjinillee wal qabatudha jechuudha haala gaa'ila isaanii irratti yerootti amma kana keessatti ayyuun baay'ee tokko bo'aa jirti baay'ee tokkollee gaddaa jirti jechuudha akkuma yaadattanii guyyaa 3 moo akkani guyyaa 3 dura natti fakkaate viidiyoo kanaan dura yerootti Saayidoon qalabatii godheef sanaa Pranki godhee fi qalabatii sitti godha jedhanii dirgeenfatee gaafate sanatu viidiyoo sana irra deebitee yaadatteetu baay'ee tokko aaraa turte keessa deemte viidiyoo cidha isaanii yerootti zargii isaanii godhatan faadha kan isheen agarsiisaa turte jechuudha. Hedduu tokko gadditee baay'ee tokko gaddee itti dhagahamee jira jechuudha. Diraamaan kunis hin gabaabbate malee dhugaa rabbi maqaa isaatti barreesse na beeyyu. Mee warra namni diraamaa kana argitaniitu jirtu ta'ee YouTube irratti komentii jalatti na barreessaa.
ilaaluun natti tola dhugaa rabbii ilaaluuni. Maaliif jennaan ayyuun baay'ee dandeettii addaa qabdi, dandeettii bareedaa qabdi dhugaa rabbiin isiniin jedha. Hedduu tokko namatti jajjabeessu malee otuu jajjabeessanii ijoollee keenya Oromoo keessaa baay'ee tokko dandeettii qabdi dhugaa rabbii baay'ee ijoollee Oromoo hin caalti jechuudha. Warroota amma dhufaa jiranii warroota duriis ta'ee dhugaa rabbiin isiniin jedha baay'ee tokko dandeettii qabdi, dandeettii addaa qabdi. Warroonni diraamaa ishee hordoftanii diraamaa ishee ilaaltan jechuudha. Akka kotti hedduu tokko jaalladha wallaahi. Diraamaa isaa ta'uu waan fedhe isheen hojjettu waan isheen keessa jirtu ilaaluun natti tola. Waan badiyyuu adaladdu waan isheen keessa jirtu ilaaluutu natti tola jechuudha. Kanaaf jennaan diraamaan kun barumsa qaba. Haala hamma isheen keessa jirtu wajjin wal qabata diraamaan kun jechuudha. Yaada kana isheen barreesse natti fakkaata. Yaada kana isheen barreesse ijoollee walitti qabee diraamaa kana hojjechiise natti fakkaata. Akka yaada kiyyaati jechuudha. Malee akkuma isin argitanii diraamichi waa baay'ee bareedaa walaloo isheen dhiyeessitullee walaloo bareedaadha. Walaloo bareedaa wayis kaleessa tokko yuutuubii ishee irratti gadhiistee turte dhugaa rabbii sammuu addaa qabdi. Ijoollee Oromoo keenyatu nama jajjabeessu malee ijoolleen keenya nama jajjabeessanii yooti nama biraa guddatte yooti isaan biraa guddatte kaleessa dhuftee guddatte siin jedhu bakka namni tokko nu keessaa bahee haa guddatu hin jedhanii gandi wal qabuu wal xiqqeessu malee jechuudha. Tokko mataa kiyyaatti dhugaa rabbii hedduu tokko natti tola jechuutu guddatte hedduu tokko gammachuun qabaa jechuudha. Maaliif jennaani namnuma keessaa iyyuu feemesii taatee guddatte yuutuubii irra hojjechuun iyyuu nuuf waan guddaadha nuuf maqaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuufi maqaadha jechuudha. Ijoollee Oromoo akkana ta'e ijoollee Oromoo akkana ta'e jedhanii maqaa walitti godhuu jechuudha. Wantiyyaan agarree har'a maal keessa hojjechaa jirti wantiyyaanii badhaasa wayii miliyoona 1,600 1,500 waan akkasii badhaafamtee mana intarneet mana baankii keessa hojjetti waan sanatti fakkaata. Ta'ee mana teelee ta'ee waan isaan beeku malee intini wayii darajaa wayii kennaniif jiru jechuudha. Mucayyoo sana ijoolleen Oromoo keenya ofittiin qabanii argitan miti. Ijoolleen Oromoo keenya ofittiin qabanii ijoolleen Oromoo keenya geemiillee wajjin hin taphatanii jechuudha. Kan ishee wajjin taphattu saba biraa wajjinitu geemii taphatti. Saba biraa wajjinitu viidiyoo yuutuubii waraabdi. Nama Daanii qofadha. Daanii nama fakkeenyaaf Oromoodhaan beektu kan jalqaba akkaawuntii yuutuubii iseetii kireet godhee bane Daaniidha jechuudha. Saniifi ijoolleen Oromoo keenya nama jajjabeessu hin beekani. Silaa mucayyoon kun lafaa ol dhuftuudha. Ayyuuni lafaa ol dhuftuudha silaa jajjabeessuu qabu jechuudha. Garuu Oromoon keenya nama jajjabeessu waanuma wantiyyaa sanarratti iyyuu barnoota fudhadhaa ilaalaa. Feemesota Itoophiyaa foolowersii miliyoona qabanii sabiskiraayibii guddaa qabanii hin jiru. Guyyaa tokko wantiyyaa waamanii interviiyuun goone guyyaa tokko wantiyyaa waamanii footoolee wajjiniin hin kaane. Garuu kan isheen wajjin piraankii hojjettu diraamaa hojjettu ijoollee warra Amaaraati jechuudha. Ijoollee warra Soddaata ofitti qabeetu guddisuutti jira jechuudha. Mucaa kana Oromoo osoo hin taane ijoollee warra Soddaa. Mee koomentii isa jira dhaqaa ilaalaa. Koomentii Oromooni yoo baay'ate namni 10 namni 20 daawwata jechuudha. Silaanutu jajjabeeffachuu qaba. Ofirraa dhiibuu hin qabnu turre jechuudha. Garuu Oromoon immoo waliif hin dhageessu maal godhu waliif hin dhageessu dhugaa rabbii. Malee sila akka ayyuu kanaatti mucayyoon suni ayyuun kuni dandeettii qabdi jechuudha. Akka wantiyyaa kanatti bakka guddaallee ga'uu qabdi jechuudha. Oromoon keenya wal xiqqeessuu wal gadi qabu malee wal guddisuu hin beektu jechuudha. Kanaaf diraamaan kun baay'ee tokko natti tolee jira. Baay'ee tokko na gammachiisee jira. Ayyuu keenya jabaadhuu itti nuufuu fi diraamaa adda addaa walaloo adda addaa sammuu guddaa waan qabduuf iyyuu jabaadhuuf gadi hin qabniiti hojjedhu siin jedha. Sanarraan kan hafe immoo ijoolleenis jajjabeessuu qabdu jajjabeessaa siin jedha. Saayidoon maalirratti bade? Saayidoon eessatti bade? Saayidoon jira? Eessa jira Saayidoon? Engadda isinitti himee ture. Akkasumas immoo maal keessan akka inni jiru dhukkubsachaa ture isiniin jedhee Iyyaasuun illee dubbatee ture jechuudha. Kanaaf innillee badee jira du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada. Du'aa kaasa waan ta'eef du'aa godhaaf jaadara Oromoo keenyaa gara walitti jabaattina wala jajjabeessinu wala guddifnu kutaa fi amantii gandaanii waliin qoodina nama dandeettii addaa qabu nama dandeettiidhaan achi isinii ba'u dandeettii isaa sana laalaatii guddisaa sabiskiraayib godhaa. Jajjabeessaa koomentii gaggaarii barreessaa fi ana mana ijoollee keenya baay'ee tokko daawwadha. Oromoolee Amaaraallee ana adda addaan qoodu hunduma isaanii walitti qabee daawwadha. Koomentii amma ijoollee keenya Oromoo jalatti barreessu ijoollee Amaaraa jalatti barreessa. Maaliif ijoolleen Oromoo keenya achitti na argite dhukkee na kaachifti na arrabsiti dhugaa rabbii adaban qabdu na arrabsiti ijoolleen Oromoo ijoollee warri kaanu koomentii tokko jalatti sabiskiraayib
koomentii tokko jalatti laayikii 1,000 faan argadha.